Bu'aawwan waggoottan 5 darban keessatti argaman. Abbichuun hojiiwwan waggoottan 50 keessattuu hin hojjetamne waggaa 5 qofaa keessatti milkeessuun goota misoomaa ta'uu isaa addunyaatti agarsiise. Jalqabuma osoo gara aangootti hin dhufiin abbichuun Itoophiyaa badhaate uumuuf kutannoo fi fedhii guddaa akka qabu agarsiistuuwwan hedduutu jiru. Haaluma kanaan abbichuun akkuma gara aangootti dhufeen Itoophiyaa misoomsuu fi bareechuuf irratti xiyyeeffate. Bu'uuruma kanaan sagantaa maaddii shaggarii fi maaddii biyyoolessaa jedhuun piroojektota gurguddoo qulqullinni isaanii ulaagaa biyyoota guddatanii dorgomaa ta'an hojjechuuf xiiqiin hojiitti gale. Kanumarraa ka'uun masara mootummaa irraa eegalee paarkii tokkummaa, paarkii michuu, paarkii inxooxxoo, masqala addabaabayii bareechuu, gamoowwan gurguddoo bareedina magaalaatiif simboo ta'an akka hojjetamuuf hoogganaa bu'uura hin dagatamne kaa'edha. Muuxannoo magaalaa Finfinneetti argame kana sadarkaa biyyoolessaatti babal'isuus sagantaa maaddii biyyaalessaa jedhu bocuun piroojeektii gurguddoo kanneen akka haroo wancii, gorgoraa, kooyishaa, halaalaa keellaa fi beenuunaa hojjechuun Itoophiyaan mandara turizimii filatamtuu gochuu danda'eera. Maarree maal kana qofa? Piroojeektiin hidha haaromsaa Itoophiyaa ijaarsi isaa erga eegalee waggaa 7 ol kan lakkoofsise yeroo abbichuun gara aangootti dhufe dhibbeentaa 36 qofaa akka ture yaadannoo waggoottan muraasaati. Kanumarraa ka'uun ijaarsi hidha laga Abbayyaa karaa adda ta'een ijaarsi isaa akka eegalamuuf bajetni barbaachisu akka ramadamuu fi to'annoo fi hordoffii cimaa gaggeessuun kunoo yeroo ammaa kana hidhaan kun dhibbeentaa 98 irra gahuu danda'eera. Bu'aa bahii hedduu fi qormaatilee hedduu akka biyyaattis ta'ee akka mootummaatti sababa hidha guddichaan kan nuqunname ta'uyyuu jabina bilchinaa fi gahumsa Dr. Abiyyi waliin hammeenyaa fi shira biyyoota alaan nurra gahaa ture keessa darbuun hidhi kun akka milkaa'u ta'eera. Yeroo ammaa kana hidhi kun tarbaayinoota 4 humna elektirikaa maddisiisuu kan eegale yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti eebbaaf ni qaqqaba jedhamee eegama. Dhagaa tokkoon shimbira lama akkuma jedhamu Dr. Abiyyi gama tokkoon galii guddaa gama turizimiitiin akka biyyaaf galu gochaa gama biraan immoo lammiilee biyyattiif carraa hojii bal'aa uumuu danda'aniiru. Piroojektonni kun akka biyyaatti faayidaa guddaa nuuf argamsiisu. Sababiin isaa tokkoffaan biyyi keenya gama turizimiitiin toora biyyoota addunyaa nuuf hiriirtee jirti. Gama biraan immoo ilaalcha gadi bu'aa kanaan dura addunyaan biyya keenyaaf qabdu nuuf jijjiireera. Akkuma beekamu armaan dura addunyaan kan ittiin nu beeku hiyyummaa yoo ta'u amma garuu dubbiin faallaa ta'ee gaggeessummaa hayyuu keenya Dr. Abiyyiin Itoophiyaan biyya miidhagduu fi biyya birmadummaa ishee eeggattee turistoota alaatiinis ta'ee keessaan daawwatamuu akka dandeessu kan itti hubatanidha. Eeyyeen egaa kanaafidha jalqabumarraa hojiin waggaa 50tti hin hojjetamne waggaa 5tti hojjetamee kanan jedheef. Kanaafuu hojiiwwan Dr. Abiyyi hojjetan akka biyyaatti lakkaawwamee waan hin dhumneef suutuma suuta isin biraan ga'uuf yaalla. Har'aaf garuu nagaan nuuf tura.